Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka moltan sagantaan BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa eegalee mootummaan lammiilee nagaa tiksuuf boqonnaa malee dalagaa jira jechuun ministeera muummee Abiy Ahmad himan. ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ ajjechaan Itoophiyaa keessa raawwatu akka namoonni tokko ibsanitti waan mootummaan of dagateef raawwataa jiru miti. Gabaasa bal'aa qabnaa dhiibbaan kanatti cimee ministeera muummee UK Boris Johnson durataa paartiirraa ka'an ilaalcha siyaasa tokkummaa Oromoof akka badaatti ilaalame. Waan guddicha akka sabaatti galmaan gaachuu barbaannu sanarraa gadi bu'e wantoota qeeqee isaatirratti yoo xiyyeeffatu jechuudha. Dargaggoo waggoota 20 booda barnoota digirii xumuree fi kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Nagaa lammiilee tiksuuf mootummaan sa'aatii 24 dalagaa jira jechuun ministeera muummee Itoophiyaa dubbatan har'a paarlaamaatti dhiyaataniiti kan kana jedhan ajjechaa booda kanaan maatee booda bulchiinsi isaanii dhiibbaa jala galeera akka furmaataatti mootummaan dhaabbilee seera kabachiisanii fi cimaa ta'an ijaaraa akka jiru miseensotatti himanii rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti mudataa jiruuf qaamolee alaa maqaa hin dhoofnee fi gantoota biyya keessaati jedhan balaaleffataniiru. Torban kana keessa haleellaan shororkeessummaa 6 ol Finfinnee keessa raawwatuuf ture akka fashalaa'u taasifameera jechuun himaniiru. Dubbiin ijoo har'aa garuu dhimma nageenyaa ture. Ajjechaa lixa Oromiyaatti tibbana raawwateen du'a lammiilee hambisuu dhabuu isaanitti gadda cimaatu nutti dhaga'amaa jechuun ibsaniiru. Ta'us mootummaan lammiilee tiksaan jiru jechuun koomii dhiyaataa ture hin fudhanne. ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ግድያ አንዳንዶች እንደሚገልጹት በቸልታ መንግስት ስራውን ስለማይሰራ ajjechaan Itoophiyaa keessa raawwatu akka namoonni tokko ibsanitti waan mootummaan of dagateef raawwataa jiru miti. Mootummaan nagaa lammiilee tiksuuf sa'aatii 24 carraaqa. Lubbuu hedduus oolchineerra. Kan nu jala ajjeefaman akkuma jiranitti ta'ee jechaadha. Rakkoo uumamu keessatti yeroo hundaa humnoonni nageenyaa lubbuu dhaban akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Daraasha irratti qofa poolisii fi qondaaltonni aanaa 80 gadi hin taane du'aniiru. Gaambeellaa, Dambidolloo, Gimbii akkasumas Amuruutti du'aniiru. Humnoonni nageenyaa aarsaa guddaa kaffalaa jiru. Hanga aarsaan kun itti fufetti humnoonni badii imala Itoophiyaa danquu hin danda'an. Rakkoon ijoo mootummaan nagaa lammiilee tiksuuf dirqama qaba inni jedhu sirriidha. Hangasuma garuu uummannis mootummaa filatee dhaga'uu fi tumsuuf dirqama qaba. ህዝብም የመረጠውን መንግስት የማድመጥና የማገዝ ቀዳሚ ተግባሩ ነው። Ajjecha raawwatu keessatti caasaa mootummaa keessaa kan qooda qaban akka jiran kana dura ka'aa ture. Dhimma kanarratti haasaa taasisaniin mootummaan tarkaanfii fudhataa akka jiru ibsan. ተጨማሪ ሰው እንዳይሞት በየጊዜው ዝግጅት ማድረግ namni dabalataa akka hin duune qophii gochuun barbaachisa. Kana danquuf diinonni keenya caasaa keenya keessaa nama bitu. Namni kun waliin haasa'a, waliin karoorsa. Baatiiwwan lamaan darban namoota 5,000 gadi hin taane sadarkaa jiranirraa buufneerra. Kaan hidhameera akkasumas tarkaanfiin garagaraa fudhatameera. Mootummaan waraana kaaba biyyattii nagaan furuuf torban muraasa dura murteesseera. Kuni isa kana dura shororkeessitoota waliin hin mareennu jechaa tureen faallaadha. Ta'us miseensi paarlaamaa shororkeessaa waliin akkamiin mari'attu jedhanii kan gaafatan turani. Kanaaf deebii kennaniin የኢትዮጵያ ሕዝብ እና መንግስት mootummaan Itoophiyaa fi ummati dursa nagaaf kenna. Nuti sababa mari'achuu dhabneef diinonni keenya badii adda addaa raawwataa jiru. Madda kanaa gogsuuf carraan marii yoo jiraate itti dhimma bahuudha. Shororkeessaa waliin mariin hin taasifamu kan jedhu osoo sirriitti ilaallee gaariidha. Dargiin yeroo hunda Shaabiyaa fi TPLF waliin marii taa'aa ture. Jarri Huutii rookeetii gara Abudaabii furgugeessaa marii ni taa'u ture. Haa dubbatamus hin dubbataminis yeroo hunda mariin ni taasifama. Rakkoon mariin furamu yoo jiraate osoo qalbiin ilaalanii gaariidha. Gama tokkoon ummatni buqqa'ee duune jechaa gama kaaniin mariin furra gaafa jennu yoo hin eeyyamtan ta'e akkamiin furrare? በሌላ በኩል ደግሞ በሰላም በድርድር አንዳንዱ ነገር እንቀንስ ስንል ካልፈቀዳችሁ እንዴት እንፈተዋለን ታዲያ? Ajjechaa dhihoo qeella Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti mudateen kanneen himataman hidhattoota Oromiyaa keessatti sosso'anidha. Isaan garuu himannaa kanan fudhatanii mootummaan humnoota TPLF waliin araara taa'uuf murteessus hidhattoota kana waliin garuu adeemsa wal fakkaataa kan hordofne
Ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbii isaanii har'aan akeekaniiru. ፖለቲካ ዓላማ ግን የላቸውም። ለምሳሌ አሁን ለሸኔ ናና ኦሮሚያን አስተዳደር ብንለው በምን ሞራል ነው ህጻናትና ሴቶችን kaayyoo siyaasaa hin qaban. Osoo amma shaniif kootu Oromiyaa bulchi jenneen humni daa'immanii fi dubartoota dararu hamlee maaliin bulcha? Kaayyoon isaa biyya bulchuu miti, biyya diiguudha. Shaneen bakka bu'aa Oromoo osoo hin taane humna badiiti. Daandiin Wallaggatti ijaaraa jirru adda citeera. Kanaan eenyutu hubama? Namni ajjeefamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Diina hunda keenyaati jennee yoo fudhanne ni balleessina. ይህንን ጠላት የአማራ የኦሮሞ የወሎ የሶማሌ የምናምን ሁላችን ነው ብለን ከተረባረብ እናጠፋዋለን። Ministeerri muummee UK Boris Johnson paartii konservaatiivii hoogganurraa bu'an taatullee hamma ministeerri muummee haaraan bakka isaanii bu'uuf filamutti biyya isaanii hoogganuutti fufu. Taatee kana booda aangawoonni addunyaa yaada isaanii ibsaa jiru. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden hariiroon keenya cimee itti fufaa jedhaniiru. Tumsa isaaniif taasisaniin immoo bulchaan Yuukireen isaan galateeffatan. Dubbii himaan mootummaa Raashiyaa garuu nuti isaan hin jaalannu isaanis nuun jaalatanii jechuun ibsan. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Ministeerri muummee UK Boris Johnson paartii konservaatiif hoogganurraa bu'anillee amma birraa dhuftu. Ministeerri muummee haaraan bakka isaanii bu'utti biyya isaanii hoogganuutti fufu. Johnson erga waayillan waliin hojjetan hooggansa isaanii mormanii asitti ministeerri muummee ta'anii itti fufuudhaaf falmii jabduu taasisaa turuudha dubbatan. Yeroon dorgommii hooggansa haaraan itti gaggeeffamu torban itti aanu ifoomuudhaaf jira. Namni dorgommicha injifate ministeera muummee haaraa UK ta'aa jedhameetu eegama. Boris Johnson aangoorra turuun isaanii gaaffii keessa kan seene waldhibdeen siyaasaa baatiiwwaniif ture. Kibxata darbe wayita ministeerri fayyaa fi chaansilarri garaagarummaa daqiiqaawwan 10 jidduutti aangoo gadhiisanii kaasee garmalee cimeera. Qondaaltonni lameen kunneenis haala ministeerri muummee himannaa qocollaa saalquunnamtii miseensa paarlaamaa warra konservaatiif ta'e ittiin gaggeessirraa ka'uudhaan ture. Kun immoo tooftaa aangoo gadhiisuu fi xalayaawwan ministeerota kaanii fi miseensota mana mareerraa roobii akka dhiyaatuuf kakaase. Halkan sanas gareen ministeerota gameeyyii ministeerri muummee Boris Johnson akka aangoo gadhiisuuf amansiisuudhaaf gara waajjira isaanii imalanii turan. Haa ta'u malee Mr. Johnson aangoo gadhiisuudhaaf kaayyoo akka hin qabne himani. Johnson qondaaltonni aangoo olaanaa irratti argaman bulchiinsa isaanii mormuudhaan aangoo gadhiisanilleen isaan garuu aangoorra akka turan himanii turan. Amma oduuwwan gaggabaabaan sinitti himaa dhaabbanni teleekoomii Keeniyaa Safaariikoom jedhamu baatii hagayyaa eegalee yeroo jalqabaaf Itoophiyaatti tajaajila akka eegalu hime. Kan inni eegalus dirree dhawaattidha. Magaalota kaanitti waggaa dhufu jalqabee tajaajila akka kennu hime. Wabiin gaazexeessaa Tamasgeen Dassaalanyiif murtaa'ee mana murtii waliigalaa federaalaan dhorkame. Gaazexeessaan kun wiixata darbee wabii birrii 100,000 akka hiikamu manni murtii olaanaa federaalaa murteessee ture. Pireezidantonni Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Ruwaandaa walgaareeffannaan gidduu isaanii waraanatti akka hin ceene qabbaneessuuf walii galan. Ruwaandaan hidhattoota M23 jedhaman kan baha Koongoo keessa socho'an gargaarti jechuun Koongoon himataa turte. Xumurarratti humni qilleensaa Naayijeeriyaa hidhattoota haleeluuf ba'ee dogoggoraan namoota nagaa haleeluu miseensi paarlaamaa biyyattii Abdul Jalaal Haruunkaa himan. Haleela kanaan yoo xiqqaate namni tokko yoo ajjeefamu namoonni hedduun hospitaalatti wal'aanamuu BBC'tti himaniiru. Siyaasa Oromoof wantoota balaa yookiin danqaa ta'an jedhanii irra deddeebiin ibsaman keessaa tokko gandummaadha. Jechi kun gara caalu namoota siyaasaa fi paartilee siyaasaa keessa yeroo dhahamu dhagahama. Ogeeyyiin dubbisni waan garaagaraa himu. Kaan dhimmi kun bara dargii keessa kanas ba'ee fi hawaasa keessa kan hidda fageeffate miti jedhu. Kaan immoo gara caalu namoota baratanii fi miidiyaalee irra mul'atus namni inuma dhokfata malee rakkoon akka jiru ibsu. Agarsiistuun ilaalcha kanaa garuu maali? Hoogganaa waldaa Maccaa Tuulamaa obbo Dirribii Dammiseetiin Galaanaa Balaay dubbiseera. Dura warra Oromoo addaan qoqqooduu barbaadutu wanta kana qopheesse malee wanti kun waan sila akka pozitiiv yookaan akka waan gaariitti ilaalamu ture. Amma maal godhanii yeroo dhuma dhiyoo kana keessaas anarrayyuu gaatuma jira. Akkan gandaa waa ilaalu, akkan gandaa waa jaalladhu, akkan gandaa waa jibbu karaa gorsaas, karaa akka doorsisaattis, karaa akka akeekkachiisaattis hinuma adeemamti. Ilaa ijoollee warra akkasii wal gargaartii, wal bira dhaabattii, unuun wal qixxeetti nu laalanii haa jibbinuu wanta jedhutu jira. Wal gargaaruun barbaachisaadha.
daboodhaan jigiidhaan cidhaan wal gargaaruun gaafa iyyaa walii birmachuun gandaan ollaadhaan kun kan godhamu kun hamaa miti. Kanati hammeessuu dandeessu fakkeenyaaf bakka hojii galtutti dorgomtee qabxii gaarii fiddee ganda itti dhalatu sana barbaadee yoo si bira dabarse ishiin kun gandummaadhaa sirraa'uu qabdi. Yookaan immoo gargaarsuma yaadaan ani dubbadhu irratti yoo yaadi koo fokkisaa ta'e waanuma ganda koo taateef yoo gara koo dubbatte kun fokkisaadha dhugaa jallisa. Duulli irratti godhamutti akka silaa namni gandaan wal qoodutti haa godhamu jedhamee irratti hojjetamaa jirutti yoona kana lagaan walitti yaanee wal waraanna'u turre. Oromoon garuu kana tole hin jedhu. Yaannii fi ilaalchi gandummaa kun Oromoo keessa qofa osoo hin taane saboota kaan keessas ni mul'ata. Qondaallee ABO obbo Battee Urgeessaa ilaalchi gandummaa fi gosummaa saba Oromoo keessa jaarmiyaalee keessa jira jechuun hunduu ilaalchaa fi gocha isaa dhaabatee ilaaluu qabaa jechuun himu. Gandummaa fi gosummaa jechuun waan guddicha akka sabaatti galmaan gaachuu barbaannu sanarraa gadi bu'e wantoota qeeqee isaatirratti yoo xiyyeeffatu jechuudha. Yookaan sanaaf dursaa yoo kennu jechuudha. Malee namni tokko ganda alateef jaalala qabaachuu hin qabu, gosa irraa alateef jaalala qabaachuu hin qabu, maatii irraa alateef jaalala qabaachuu hin qabu jechuu miti. Jaalala maatii keenyaa qabnu, jaalala qe'ee keenyaa qabnutti guddatee akka sabaatti akka dhaabbannu, akka sabaattis immoo falamaa goonu akka goonu nu godha. Tokkummaa sabaatiif kan morman iddoo dhalootaa malee namuma iddoo dhalootaa isaatirraa bahe konfroonti godhanii yaadni kee kun sirrii miti jedhanii kan falmaa jiran jiru. Inni kun jajjabeeffamaa deemuu qaba. Xumura rageenyeerraa obbo Baharuu Abarraa ga'eessa ganna 46 dhalatanii kan guddatan godina Shawaa Kaabaa aanaa Waacaaleedha. Barnoota kan jalqaban akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1976 digiriidhaan kan eebbifaman garuu barana bara 2014. Obbo Baharuun waggoota 19f erga hidhamanii booda barana yuunivarsiitii Amboorraa ogummaa seeraan eebbifamuu BBC'tti himaniiru. Ogummaa seeraa barataniin namoota sababa garaa garaatiin hidhaman gargaaruun barbaadaa jechuun himan maatii olaanaatu dubbise. Abaa oolanii na rakkisaa turanii bara 90 na qabanii namoota baay'ee baalafiltaanota ukkaamsee namoota si adamseeti deeggartoota mootummaatii ajjeeseedhanii qawweedha namarraa hiikeedhanii waggaa 10 murteesse. Achi immoo namoota adamseeti fixee ukkaamseedhanii umuriinatti murteessan. Fiichatti federaalaa immoo hundasaa baay'eedha. Isaan irratti bananii walirratti dammaranii waggaa 19 fi 6 jedhamee bahe. Eessatti hidhamtan waggaa kana? Iddoo bakka 13 hidhamee kana keessatti baay'een dararamaa. Mana dukkanaa taateedhaan waggaa 5-3 odoo narraa hin hiikamin hidhamee ergasii immoo federaalattis iddoo adda addaatti hidhamee tuman kana keessa 9 amma 10 qaallittitti naayyamanii barattee achi immoo na jala addaan jetee Ambootti banamnaan Amboo dhaqee Ambootti kutaa 11 barattee ergasii immoo manni sirreessaa gubannaan jeequmsi lixa shawaatti kaanan isatu moobaayilii galfatee akkas godheedhanii mana hidhaatti aduu akka hin baaneedhanii inarratti mallatteessanii isaanis lafa wanni xaaliyaaniin ijaarte dargii nutti fayyadamiin lafa jalatti na hidhanii akka iji kiyya baduu yaalanii isa baay'een mana gargaaree achi bahee barsiisii Amboo seenee amma gaafate jechaadha. Kutaa tokko kan seentan barri isaa meeqa? 76 kutaa tokko na seenee daa'ummaan na seensisa warri ana malee hin qabanii. Amma maaliin eebbifamta yuunivarsiitii Amboorraa? Seeraan eebbifamee mana hidhaa hunda keessatti kan na hidhanii na teessisu. Illee gorsaa immoo gaafa narraa hiikan isumaananii babarreessee gargaaraa ture ammas fuulduratti nan gargaaraa laata waan tana ogummaa gabbifadhu jedheetoo dhaqee baradhe. Amma ati mana hidhaa keessa gara waggaa 20tti dhiyaatu turtee milkaa'ina kanaan si gahe maali? Akkamitti waggaa 20 kana chaalenjii kana keessa dabartee amma milkaa'ina kana gahuu dandeesse? Jabinaati yoo jabaatte waa inni si bira dhaabbataan amma haalumti guddinni kiyyaa keessatti wanti qoodhan caccabee baduu miti. Fakkeenyas nan ta'aaf jedhe. Sagantaa BBC Afaan Oromoo kamisa galgala caqasaa jirtu sagantaan keenya xumurameera boroo walitti deebinaa ammayyuu taanaan ture halkan gaarii.